لا إله إلا وفجسنا الله عندنا وفجس دائما وفجسين جنان وفجفتا أيه هاي وفجس أما مرزي في دلوت يفجسي وانجيل ماركوس بقولنا كل جهة لا كوس كل جهة كافتيو دبيفته نمني يسوع كريستوس كأماني يوم مرزي ليه دوجي وان إساء جيسو ليه يو دوجي وما هنتو دوج دات أما مرزي نافتي ولا وفجفتا تني نجا عبدول كتاسة نكسي مدبستي سمي دوجي وفجس ده yoo duddee kan simmiidhu jedha hinduutu jedhaati simmiidhu an sitti kennaati simmiidhu dura Yesuus Kiristoos tamanuu qaba dura Yesuus Kiristoos tamanuu qaba sana booddee yoo du'e summiin sun namiidhuu danda'u amaneen jira garuu digiriin amantii godhi wal caala yaa ilaahi sadarkaan amantii godhi wal caala fakkeenyaaf ati fi qoricha muunjalee si kenna ture amma na bira hin jirtuuf maal wal caala jedhaadha qoricha muunjalee sin barbaachisu Yesuusitti amantee jirtaami qoricha muunjalee fudhachuu sin gaafachiisa Yesuusitti amaneen jira yoon ta'e Yesuusitti amaneen jira amma fakkeenyaaf summii yoon nuge amantiidhaan yoon nuge namiidhuu hin danda'u. Summii yoon nuge fakkeenyaaf Phaawulos boofti hidheera. Maan addaan waaqayyoon dhaga'uu diduu sun DNA'n sun nutti daddarbaa dhufeera. Eenyummaan tabalaa. Aha, in darba jedhe ka cubbuun in darba jedhe kan masumatti cubbuun in dabarfatanaan jedhe kan mas immoo. Araba Yesuus. Cubbuu isanni godhe sanatu hin taane eenyummaa addaamtu nama keessaan darbaa dhufe. Eenyummaa waaqayyoon dhaga'uu. Eenyummaa jechuun maal jechuudha akkamitti? Eenyummaa jechuun fakkeenyaaf eenyummaa cubbuu godhutu daddarbaa ture jechuudha. Eenyummaa jechuun fakkeenyaaf ati nama hamaa yoo taate ilmi keessa hamaadha jechuudha miti. Bakka amma fakkeenyaaf cubbama eenyummaa an cubbuu godhu san. Atama yoo cubbuu hojjette anama cubbuu hojjette ilma keetii ni dabarfataa reete fakkeenyaaf yoo tattuu taate ilmi tattuu ta'a. Ali. Kara biraadhaan hattummaa qofa miti bar cubbuun eenyummaa cubbuu hojjetu sanadha. Ati firee sana dubbachaa jirta ammayyuu hattummaan firee cubbuuti. Firee eenyummaati. Ija mul'atu sanadha. Garuu eenyummaa nu keessaa cubbuu hojjetu sanatu nutti darbe addaamirraa. Eenyummaa sana. Eenyummaa waa hatu. Eenyummaa waa sodu. Dubbiin kiyya siif hin galle natti fakkaate. Dubbiin kiyya. Kiyyatu siif hin galle. Ati na jalaa haasofta waan ta'eefi. Kiyyatu siif hin galle. Ani anyoon hattuu ta'e ilmi kiyya hattuu ta'a jechuun miti. Garuu eenyummaan hattummaa keessa ture sun eenyummaan cubbuu sun ilma kiyyatti darbee dhaqee waan biraadhaan mul'achuu danda'a. Eenyummaa yeroo jettu ilaal. Fakkeenyaaf gaafinan si gaafadhe ni dhaga'ama miti sagaleen kiyya. Hin dhaga'ama. Eeyyeen maal loofi? Dhagaan jira bara. Ni dhageessa miti? Okay. Atama fakkeenyaaf cubbuun addaam hojjate sanaaf Iyyesuus hin duune jechuudha kan waan addaan balleesse sanaaf miti kan Iyyesuus du'e. Kanan si gaafaa jiru. Iyyesuus kan inni du'ee fi addaan cubbuu hojjete ilmi namaa hundinuu cubbuu hojjete. Okay. Sababa addaam cubbuu hojjate sanaaf ilmi namaa hundinuyyuu cubbuu hojjate jechuudha. Sababa sanaaf otoo hin taane eenyummaa cubbuu hojjetu addaan biraadha. Lakkamiin siin galusi maaf nama dalgaa. Okay, sanni cubbuu addaam sana nutti darbe ka cubbuu addaam hojjate sanatiyyuu dabarfatee dhufee nu qaqqabe ka. Cubbuu addaam otoo hin taane eenyummaa addaamtu nutti darbe. Eenyummaan addaam maali? Addaam nama nus nama ta'uudha ammoo. Nama ta'uun cubbuudha. Eenyummaa addaamiin dhaalaa dhufne. Nama ta'uun cubbuudha. No, nama ta'uun cubbuu miti. Eenyummaan kiyya nama ka namummaadha ka eenyummaan kiyya namummaadha. Kan inni hojjate namummaa isaa cubbuu osoo hin taane yakka inni hojjateef miti kan inni qabame addaam. Gaaffii tokkoon si gaafadha asumatti. Ati sobdeen beektu? Maal sobuun hin danda'a maal beekama yoo sobuun hin danda'a maaltu beeka? Hin beeku jechuun danda'a. Sobuun hin danda'a. Sobuun hin danda'a hin beeku. Sobuun hin danda'a. Sobni kiyya cubbuu qaanatu badii kiyya inni kun yoon sobe fakkeenyaaf Abdul Fattaa yoon kijibee kijibni kiyya Abdul Fattaatti hin dabarfatu yookaan ilma kiyyatti hin dabarfatu. Ati naatoo naa deebiste gaaffii deebii tokkoon sii bareedaa tokkoon sii kennuufani. Sobdeetta moo sobne takka rakkoo hin qabu kun. Nama waan taate. Sobuun nan danda'a dhiisuun hin danda'a sobuun hin danda'a. Hin beekamu. Waan akkanaa irratti sobee jechuun sobuun cubbuudha yakka akka islaamummaatti sobuun yakka. Yakkadha.
An fakkeenyaaf Sobuun yakka. waan itti sodaate. An amman sobee beeku. Okay, ati maaliif nama sobdi ati sobuun yakka. Waa'uun keessa waa ta'udha macaafni qulqulluun. Jechuun ati waan itti sodaateef malee namni hundumtuu cubbamaadha macaafni qulqulluun isa kana waan sodaan qabu. Okay, namni hundinuu cubbamaadha ishee. Yoo namni hundinuu cubbamaa ta'e fakkeenyaaf ati cubbamaadha jennu. Cubbuu namni dhabe hin jiru dogoggora namni ilmi namaa dogoggora. Dogoggora gaafa sana Addaam dogoggoree ati dogoggorte jechuudha amma fakkeenyaaf. Dogoggora sana Addaam sana dogoggore toon taane sanannatti darbe toon taane eenyummaa inni ittiin dogoggore sanan fudhadhe irraan dhaladhe waan hin ta'eef. Aha, namummaadhuma cubbuudha jedhe ka nama ta'uutiyyuu cubbuudha jedhe ka. Nama ta'uun cubbuudhaa miti. Eenyummaan kee namummaa keetiimi. Ilaa itoo naa deebiste natti tola namni biyya lafaa kanarraa hin sobne hin jiru namni cubbuun hojjenne hin jiru namni hin dogoggorre hin jiru. Wanti ni ittiin hojjechaa turre kuni eenyummaa sana Addaam irraa dhaalle. Namni hin sobne ni jira namni hin sobne ni jira maal ibbo nabiyyoonni rabbii kijibaan turre bar dhugaa dubbataa turanii bar.